paarlaamaan illee guddaadha. Caffee Oromiyaa illee guddaadha. Aangoo baay'eetu jira bakka baay'eetu jira. Taa'anii wajjin dubbatanii gaafa jedhan Itoophiyaa miti Afrikaa guutuu bulchuu dandeenya. Garuu uummanni keenya taa'ee wajjin dubbata. Kana waan main pointiin kana. Sirri dhaabara inni beeka haa ta'u garuu shisma eenyummaan keenya kabajamuu qaba. Ammas garuu waan gaafa duraa. Habashaan nu miidhe eenyutu nu miidhe eenyummaa keenya. Numatu wal miidha kabara namas miidhaa simatu na miidhaa jechuudha bara. Kanaafuu Habashaa wal quuteessinee hin dandeenyu. Habashaan ammoo maan hungoone akka gara kiyyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf biyyattii tana kan bulchaa jiru Biraanuu Juullaatii fi Abiyyimi. Biraanuu Juullaatii fi Abiyyi. Habashaan maan nu goote eega kenna nu jeese Habashaan maan nu goote. Kanaafuu eega kenna nu miidha Habashaa wanti sababan tokko illee hin jiru jira jechuudha. Kanaaf nuti akka Oromootii wajjin teennee garuu ammuma intalatti wallaaltuun sun maal jetta. Oromoon carraa amma harkaa qabdu kanatti yoo hin fayyadamin gaafa carraan amma harkaa qabnu kun nu harkaa bu'e Tigirees haa ta'u Amaaraas haa ta'u gaafa dhufee aangoo qabate Oromoon maalitti akka taatu akkamitti akka bultu bicha na dhageennan gurraa guurii godhadhu eegi. Arafaa ta'e waa tokko sii kennu. Warroonni aangoo ofirraa qabdi Oromoon hundi isiitu jaalatullee jirti. Oromoon aangoo hundi isiitu aangoo ofirraa qaban yaada faate si'ii obboleettii ufii dhiisaniiti alagaadhaa waa wadan. Ka aangoo qabu abbaa barbaadu miilma Oromoodhaa bira dhaqime. Abbaa barbaadu Biraanuu Juullaa amma Oromoo miti si ciqileedhaan si dhayeeti. Saba biraati waa godha. Marroon illee yoo dhugaa dubban Oromoodha jedhanii miti. Haga ijoollee Oromoodhaa booji'aniiti ijoollee Oromoodhaa makkararsani namticha alagaasani akka roobni itti roobne ambireellaa yookaan xixilaa irra qaba. Keenya san mataa keessa dha ergamtuudha jedhee jechuudha. Fakkeenyaaf hunda Oromoo bira waan akkanaa kana keessaa bahuun ammoo dirqama. Akka Oromootitti. Oromoon garaa olii amma maal jetti sabni Guraageedha samoona kana Oromoo Arabsitii miti. Qabeenyaan asmaccina laakii qabeenya Finfinneen keessaa hundaa keessaa wanna hunda Oromiyaa guutuu nuti tokko tattare. Oromoon wanta kan qabduu jedhan. Finfinneen keessatti Oromoon parsentii 100 keessa parsentii 6 jedhan. Kun dhugaadha. Markaatoo hunda bakkee ikoonomii asmaccina laakii isaan. Oromoon maal keessa jirti gaafa jennaan faate fakkeenyaaf xiqqoo yeroo itti seenaa jiranii jechuudha akka waan nigdii wayii. Garuu hojiirra jirraa gaafa jennu Oromoo irra guddina hojiirra hin jiru. Garuu Oromoon hojiirra hin jiru bar dhugaa bar amma mee bar gisee ilaalte bar nuti amma fakkeenyaaf amma mee biyya faranjii kana yoo ilaalte. Inde lamina andi alaa shaniif maaliif gisee tokko ani injifanne ati faatee gisee shammoo jaana injifatte. Haala faatee itti kennu. Biyyuma faranjii biyyuma kenna biyyuma arabaa tana keessa mee biyya duraan hin ture Kuweet isa yoo ilaalte. Ummanni biyya sanii tokkichi biyya hin jiru. Ummanni dhalataan biyya sanii tokko hin jiru biyya keessa. Kamtu jira beektaa? Akka jiruun bakka galtuu gara biraa itti galetu itti baay'ata. Hin jiranii jechuudha ummanni biyya sanii argite hundinuuyyuu faffaca'ee hin jiru namni. Kamtu baay'ata akka gara biraatti itti dhufetu biyya san keessa baay'ata. Nuti sammas maal taane? Akka uumaan deemnaa eessuma deemnaa garam baqannaa garam yaanaa bichaa yaanna malee. Namni tokkichi yaadeef hin jiru. Amaara gisee ilaalte bar Itoophiyaa tana bar usumarratti cunqurfaman, usumarratti dhiitaman, usumarratti maal jedhaman, usumarratti hidhaman, usumarratti waa meeqa godhaman Itoophiyaa jecha jedhu tana ilaali sha'aadaan isaanii osoo waallee ta'e Itoophiyaa osoo jedhan keessaa baati. Maaf. Itoophiyaa tana bar ni du'aniif bar Itoophiyaa tana inuma dhiisuun fedhan argitee. Maafi alafaate maafi Amaarri Itoophiyaa suusee jetti. Maafi Oromoon Itoophiyaa suusee maal jechuu danda'a? Nani garuu Oromoon ofuma kennaa tokkoffaa hirdina qabna lammaffaa gaafa namni ganda keessatti wal fixa eebilu du'e maal akkana wal fixan gandi sun akkas ta'e gisee jedhan. Mootummaa naannoo Tigraay gisee ilaaltee hin jette. Nuuf Tigreen tokko miti.
Mee haadha faatee Fakkeenyi maasii kaasa bar saba xiqqaa san gizee laalte jette mootummaa naannoo Tigraay san gizee laalte Shimallis Abdiisaa caalii aangoo qaba mootummaa fuu dhaabatee mormuudhaaf. Shimallis Abdiisaa caalii dandeettii dubbachuudhaa qaba jechuudha saba isaatiif jechuudha. Kenna kun ammoo dabeessi taa'ee tumaan onna jechuu malee zeeroodha. Eli haadha faatee fakkeenyaaf maafi Amaarri suusee Itoophiyaa maa jetti? Itoophiyaadhaaf maaf duuti? Itoophiyaa sabaaf sablamnoon Itoophiyaadhaaf? Itoophiyaadhaaf falmantee Itoophiyaa qabatte Itoophiyaa san keessa waan jirutu jira kaa viitaaminii achi keessa jirutu jira kaa. Thank you. Vitaminin Itoophiyaadhaa sun Oromiyaa maa mire? Osoo amma Amaarri aangoo qabatte akkuma Oromoon 4 kiiloo seentee akkuma odoo akka diingata aangoo qabatte Oromoon lammata aangoo miti. Itoophiyaa san keessatti biyyatti Oromiyaa san keessatti akka mataadha ol hin jenne waggaa 1000 duuban iddoo ifti jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Garuu asirratti nuti akka Oromootitti Itoophiyaan sabaaf sablammoonni bakka barbaadan dhaqanii jiraachuu ni danda'anii jedhan killili firasfaa jedhan laal. Amma fakkeenyaaf haati faatee asii kaatee Goojjam Gondar dhattee jiraachuu dandeetta? No. Maaf? Hin danda'u qabar hin danda'amu isaan akka kennan Itoophiyaa miti maa? Itoophiyaa iyyuu osoo ta'u iyyuu bar wannoo isaan qabaniif kan isaan qabaniif dandeettii isaan qabaniif nu qabnutu garagara. Oromoon bar ansi cabsuu ni danda'a. Garuu qumaaticha warna ollaa kiyya galee waa takka dubbachuu hin danda'u. Mee Oromoo yeroo hunda laali. Wal jala lafa qotuu malee wal jala boolla qotuu malee diinaaf boolla qonnee beennaa takka. No. Yoo si cabse malee yoo hicciti kan keetii fi baagiraawundii kan kee barbaade malee baagiraawundii ormaa barbaannee beenna. Hinjiru bar. No. Kana bar kan namaa gadii nu godhu yoo akka sabaatitti tokkoffaan nu'u yoo akka hayyuullee nu keessa jira kan namaa gadii nu godhu yoo jiraate Tigireedhaaf saba xiqqaa saniin gadi nu godhu miliyoona 30 miliyoona 20 saniin gadi nu godhu yoo jiraate obboleessi obboleessuma cabsuudha. Oolmaa kaleessa ati naa oolte dagachuudha. Aarsaa ati kaleessa naaf kanfalte dagachuudha. Maaltu si dhaga'e TikTokii kan keessa waliin fayyadamaa jirra. Gaafa deemaniitiin suuraa gootota kaleessa qarbii jala baasanii waraqata irra baasanii guban. Taadaa gootota kaleessa hurriidha jedhee hin falmanne yookaan haadha faate jedhee hin falmanne yookaan arsii jimma jedhee hin falmanne Oromoodha jedhee gabbahee falmate. Gaafa silkiin tun hin jirre gaafa wanti tokko hin jirre icciitii garaa isaan baate garatti nyaate nuti ammoo aarii guyyaa takka isaaniif obsuu dadhabne isaan garuu icciitii garaa isaan baate jette waraqata garaa nyaatan nuti garuu horee aarii guyyaa takka isaaniif obsuu baannee qarbii jalaa isaan baafne isaan deebifnaa jechuudha gatii aniifati wal dhabneef gatii yookaan shawaadhaa fi arsii keessaa marataan lama wal dhabeef jechuudha. Oromoo tana tuyyuu wal bilisoomsa wal kaasa Oromoo dhiiftee Itoophiyaa falmiti jettee yaadda Oromoo ofuu falmuu hin dandeenyu. Oromiyyaa ofuu falmuu hin dandeenyu Itoophiyaa falmuu. Kanaafuu dubbiin Abiyyi jedhe Oromoon qabsoon isii qabsoo wannoo adurreeti ka jedhe akkas sirriire. Abiyyi bar haasaa Abiyyi keessatti an wanni dinqisiifadhu malee hayi Oromoo jecha inni jedheef. Jecha Oromooni ergee ka'ee jedhe bar. Ganama du'aa hin si geegessee ka'ee jedhe. Osoo ati achiin deebiin jedhe abaarsarraan dabala jedhe. Si erganii ka'anii abaarsarraan dabalan jedhe. Wallaahi. Waa okey. Ammallee Abiyyi waa jedhe qabsoon Oromoodhaa qabsoo adurreetii jedhe. Dhugaa jedhee. Adurree maayyoo wayya. Adurreen ufii dhaltee ufii nyaatti jedhe. Wallaa dhugaa isaati. So, kanaafu Oromoon fakkeenyaaf asii kaatee naannoo Amaaraa jiraachuu hin dandeettu. Asii kaatee ziyoonima Guraagee sanuu jiraachuu hin dandeettu. Oromoon Finfinneen keessatti ammallee sabni Oromoodhaa Finfinneen keessa irra guddina hin jiru.
Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Warroonni aangoo gubbarra jiru hawaasa Oromootiif uummata Oromootiif karaa baqaqsee waa godhaa jira Finfinnee keessatti gaafa jennu godhaa hin jiru. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Akka Oromootitti jechuudha. Oromoo ta'eeti Oromoodhaa fi warroonni aangoo gubbarra jiran kun akka uummata Oromootii fi yookaan karaa daldalaatiin ta'e yookaan karaa adda addaatiin ta'e uummata Oromootiif waa godhaa jiran warroonni aangoo gubbarra jiran gaafa jennu hin jiru. Maal godhan? Oromoo naannoo ofiitti dhalate namootii garii nama ofii jaalatu ofitti waameeti karaa bizineesiidhaa seensisuu malee ganda keessa deemanii waan hin taane hojjechuu malee warroonni aangoo qaban irra guddina ilmaan Oromootii fi karaa bizineesiidhaaf Oromoo gurmeessanii akka Oromoon bizineesii keessa seenu akka Oromoon mootummaarraa mallaqa liqeeffatee agartee gamtaadhaan odoo hojjannallee jedhaniiti odootti siqanii bakka siin kennan si ari'anii jechuu akka sareeti. Garuu akka ilmaan Oromootitti ammallee gatiin Finfinnee lubbuun Finfinnee ilmaan Oromoodhaa gabbare gatiin sunoo waa argatee akka Oromootti gaafa jenna arga. Yoo dhugaa dubbanneef jechuudha. Amma fakkeenyaaf daaspooraa keessatti daaspooraa paaworii qaba. Oromoon daaspooraadhaa akka durii Abiy irratti hiriira nagaa baatee daawon Abiy hin jettuun yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kunis yaada gaarii ta'uu danda'a. Maalaaf yaada gaariis. Garuu akka daaspooraatitti yeroo gadi fudhanne harki bilisiginnaa hodhaa yookaan harki badhaadhinnaa dheeraadhaa gaafa jenne zeeroodha. Nuti amma fakkeenyaaf odoo atiin wayyaanee bara wayyaanee san gadi baatee xiqqoo wayyaanee waa deeggarte wayyaaneen dhuftee fooqi sii kenniti fooqi amma Finfinneen keessa mul'atu kana. Bilisiginnaan yookaan badhaadhinni fooqi sii kennuu dhiisiiti garagaltee yoo ati nama immoo ati sareedhaa siin hin jedhan. Fakkeenyaaf gargariin bilisiginnaa deeggartaa yookaan wantoota adda addaa siin jechuu danda'a. Natiin irra guddinni bulchiinsi bilisiginnaadhaa imbaasonni bilisiginnaadhaa yookaan badhaadhinnaa kan daaspooraa keessa jira hundi isaan dadhabbiinsa guddaa hamaa qabanii jechuudha. Maalaaf wanti isaan investimentii karaa amma fakkeenyaaf biyyoota Keeniyaa dhaqe, Taanzaaniyaa illee dhaqe, Ugaandaa illee biyyoota Afrikoota yoo biraadhaatti doolaara 100 qabattee yeroo dhatte weelkaam siin jedhan. Maalaaf turistii baay'eetu itti deema gara Taanzaaniyaa kanaan fakkeenyaaf Kilimanjaaroo yookaan Ugaandaa, Lake Victoria yookaan Niil wantoota baay'eetu jira. Turistii baay'eetu itti deema. Turistii baay'ee qaban. Turistiin ammoo biyya guddisa. Amma karaa badhaadhina yookaan bilisiginnaatiin gaheen isaan karaa turistiitiin hojjetan baay'isee dadhabaadha. Karaa imbaasotaatiin hojjetan baay'isee dadhabaadha gadi bu'aadha jechuudha. Amma daasporaan irratti odoo amma daasporaa tokko gurmeessanii daasporaa kana wayyaaneen Ashawaa Meedaa jedhamtu jira karaa Finfinneetiin gara Taataqee odoo deemnu. Yaamtee takka lafa kennitee fi nu duukaa waggaa 30 akkas bulchaa turte wayyaanee. Nuti biyya ofiitti dhalanne keessatti Oromiyaa Finfinneen keessatti Adaamaa keessatti yookaan bakkuma istil magaalaa xiqqoo maan ta'e inji kasii kan bilisiginnaan bakka akkanaa kanarra zeeroo maarshii daasporaa irra wanta kan qabdu jechuudha. Zeeroo itti dubban. Garuu Oromoo bulchaa jedhan baala gizee nuun jedhan. Warri faayidaa argatu warri wantoota akka barbaadetti zannati Oromiyaa sana waan barbaade godhe faffacaasee ittiin zannatu isaan irra guddin warroota aangoo qabu jechuudha. Oromoon kun waan zeeroodha. Nuti amma fakkeenyaaf akka daaspooraatitti biyya guddatte keessa jiru waan nu kenna odoo jenne nuun kennan nu ari'anii jechuudha. Bakkaayyuu sitti hin kennan. Bakkaanis safaraayyumaa isin keessa. Safaruma wanni akkasiyyuu isin keessan jechuudha. Kun deemee bilisiginnaan miidhuu isaa waan hin hafne jechuudha. Kan sirriitti itti muqamu. Bilisiginnaan homaa inuma dhageettu odoo gurratti illee fidee akka bishaaniitti itti kennite dhageettu jechuudha. Gati hojiin isaa hojjetan karaa daasporaatiin karaa akka zeerooti jechuudha. Daasporaan dhugaa aarii hamaa aarii guddaa irraa qaba.